يوم بنشوف نتورك لأنك أبو جرا كوين ما شاء الله نجامي فيا قد نجا كبني نجا كبا هندي سانيتو الحمد لله بلو ربيتي ليس جرت بيا أسو ما يتوقع هسه إثيوبيا خلال ساعة لقي سنو جرتي نيجي تخاغوت دامي تسانجي لا ساكل إلا ما تيسو جرابا تري مدي دمات يا ريوان نيدي لا تري مدي دي أما دري رمته أنا بنقرا يروم والله جي والله لبو فا إنكبدو لبو نما جرا غرو إيه أنا دقا نما جرا نبلش سودي فوزي زمانو. السلام عليكم وعليكم السلام. طيالة حياكم. ما هذا لبوغا ما تشوس دقاما جدار هدوك كنتي نقام ganti naga akam siyo هي نقاك ابن الترين الحمد لله ما فيديو بنات hai atole تنقي تكيخي قلت دبقة koy khana na farsini جنسي هافر زيتو أنا فرسيني هافر فميتي أنا فرسيني هافر سايد انتو بري أفهم بالغي أنا فرسيني هافر ساب جني أن نمني فدي مراتي سنمني فيان كم كوين أنا هافر ساب جني مال تولي فيدا كوين أنا فرسيني نما وي هيا أنا فرس أستغفر الله زمانو بيكلتوكو بوا كم وهي بيكلتوكو تاب غدا كيس بيكلتو جنكي متبدا إن فمست إسلام ما كم تكو كم لما سجلت أو تريمي انفمسي erga mucha wakati فمست كنا erga mucha wakati kana famase gir ناهي من اللي فم نم فمساتي mucha wakati ماجد mucha wakati ya khiyati أوكي مجاوة كاتاتي فمست oh yega فامري تامنا قدامي بليز تامنا قدام تابو bikiltuko وي زمانو كو bikiltu herumte sad serious جنيرو سيجنيرو ما wallahi والله yawna herum تهيرو مو human kab gorunira ركون كابو جالا لك وانانغا هذا jalala ka buketin kab بوكي أكاسي نفسها جالا لك akka khubatti akkamiti ibsantu harargeetu nuti akka buqqeetti jechuun hedduu jechuu dila فاميلي تاب قدامي ورجع جرتان كنت أنا أفتح قدامي سكوف أفتح بيقولينا بليز ندبرنا زمانو جالا لك جالا نافك أبدو نافي بسمي akka buqqeettiin si fadha wah kejerat buke berapa ya kawal sih gua ada buke hedduun si fadha jechuudha gaafa harargeetti buke nu berarti nyata bayi juga mau dibaita nyata bayi juga mau buke buqqeen ma nyaata buke jibbina nu ninja dan buke hayya akka jinnittiin si fadha jenis setan amire laa hawla walaa quwwata idan namni humaan beeku seetuma deema malee family jenis setan biqiltuu ati waggaa meeqa dedemi sadi ewa flower tak namni bira flower lam eega tiktok baratteen baanu eega tiktok kaban ande maan jechu gaafa jalqabu tiktok inni jira ture waggaa dedemi sadi dur jechuun gaa turee jira gaa tiktok bara amata 10 deema aboo dilareef isin bohaarsaan jiru jiran aboo yoolaan tiktok kanatti deebi'ee gara anaafti dabbara kita miskirin dabbara biqiltuu way
maqaa saayinsawaa waraabessaa ni beektaa? Waraabessaa? Maqaa saayinsawaa isaa. Maali waa'ee waraabessaa moo waraabessi bineensa ree? Maqaa saayinsawaa isaa hin beektu? Like. Gaara guruu gaara kutaa. Gaara guruu gaara kutaa? Garaa kutan nuti garaa kutan nun kan gisee garaa si dhukkubee ni beektaami garaa si dhukkubee garaa na kuta jedhanii kan teessisu jechuun kan nama albaasu dhukkuba nama albaa dhukkuba nama albaasutti beeknaa nun. Oromoo tana namni garafee duraa walii qabee bakka takka jiraachisuu abbaan Oromoo sun maal ummate Oromoon qabee ummata kana garafee bakka takka maan guddisiin ilmaan kana. Anaan isa dhibaami. Isan na diba biya yeroo hundumaa isan na cinkana. Badiin abbaan keenya godhe guddoon ilmaan kana walii qabee bakka takkatti guddisuu dhabuu isaati. Akka buqqeetiin si fadhagiteen si jee buqqeen nyaata mi'aawaa miti maarre afaan biraan itti haasa'u walii galuu dadhabne. Maaluma ta'e abbaan. Naayizamaanu. Era tokkicha. Ilmaan abbaan facaasee walitti qabuudhaaf mashaqqaan hin argu jiru. Qo'een maal godheen famma seette ammati zamaanu. Laadhiyoon tana ijoollee teenyaan isinitti hin boonu. Feema sana godhaadhaan jen Oromoo isinitti hin boonu. Yoon fammase. Akkasittiin kanas fammasiisanii? Walaa akkas jedhin na fammasiisan. Akkana jedhin atis isinitti hin boonu Oromooti. Feema sijjetta isinitti hin jiru. Anfame samana no awalan in begne jira anfame sanaga manna godani Facebook alle TikTok alle walitti daame hordoftoota kiyya kuma baja kuma betor manna godanaga Instagram Facebook TikTok jede eddu qaban akkana jin anamas YouTube daite Instagram ba Snap daite ba keddu yodo tamma zamano bira warranger tan nafa masisan isnitin booti warri zamano bira akkanatti tan kotta mana ke follow Oromo nama afan nagaa kana Oromo tikishon sigalabat Sadin bayata bona banat kuma sadida dabbin kuma sadida anamma Oromo akatti famous na goto wallahi isinitin boonu famous na goda Oromo famous na goda wallahi isinitin boo famous na goda warri mana sa kotta follow goda mana kun wala nagyan nama famous goda wallahi amma subata sadin bayata dugara kuma si goda entertainment ishin tum fikri na qabsiisaa jirti nama ta'e hin beeku entertainment fikri wayina qabsiisaa jira. Oromoo isinitti buunu famous na goda akka zamaanu namni kas jira zamaanu jira. Dhugaan akkana jeetin famous na godhan isinitti buunu Oromooti. Taap share na goda. Ijoolleen Suudii, ijoolleen Yemen, ijoolleen biyya alaa ta Ameerikaa ta bakka hunda Oromooti isinitti buunu gaafan famous ati. Famous na godha dhaanaa tokkicha kana jeetin famous na godhan anamma famous ni isaan qaban ana qof. Amma lamma farra ta'uu dandeessati famous na godha ajjin qabiyyan. Kotti mere famous shee godha deema follow godha jenni mi family ke. Ittiin boontu. Hin boonu ummata kana gisee famous taate funyaan itti naasoitu. HT ara ummata fikri kana isuman jedha. Alex ay mo famous. Alex kuma sadiga. Sadin bayata kuma ko barbaada asirratti mani gaayata. Tulama la naga takkatu jiran ko tulama please. Sadin bayata family. Entertainment. Family sadin ko please. Oromo famous na goda. Ano po masaya kana namni takombyo. Sadin bayata family please. Kuma tokko asirratti. Entertainment. Dhaabbata miidiyaa guddaa. Entertainment. Viidiyoolee if jaalattu ko what is qashti wayyo entertainment please telegram kan ke khasana kan viidiyoolee foto kana na kan nita wani dan godaanis youtuber irratti galaksan ndoo nama tokko jaba kana na barbaachisa the most nama famous gobar zamano durati zamano walini nama ibata kay bala majalata nama kuma taka jalan taani o ma o family tango plinki goda akka zamano ti famous barbada na famous sa Oromo akka hiyen nam takka famous dende Oromo na ko fakabti walla ana rabbi baraka khasa khaw wallahi jaso wallahi mana fi famous mamma anta dubatin ka batak jibatin
Niner. Bara family sana dabar dhugaa waaqayyo ndi. Adaba mudee bafa. Feemasummaa walitti funaanee finnetti direct dhufte feemasummaan direct magacha itti dhufte. Sigachaatee miifte. Qaxita. Mee koomatti jala taraa takka zammee kingi jaa. Feemasummaa qaxita. Nama feemasa qaxitaa ta'e. Otoo baay'een hojjetiin famasummaan qaxxitaa walitti bahan famasummaa waliin qaxxitaa walitti bahan. Samar thank you. Wallahi zammee king kun koomatti jala. Yene work thank you so much. Galatoom. Wallahi namni demne kakkanaa yoo si fadhe bira ni gaafata. Adaba mudee ma family taab naa godhaa please. Biqiltuu. Eewa. Nama jabaadha beekteetti nama jabaa dubartii keessaa naman haalaan deemsisu. Yes. Diddeemi sagalgaltee bara. Thank you so much Mangisti. Kuma saadi da family level up goote. Gizee lama. Soddon sosaa kam? Nagami. Ay zamano miskin wallahi. Maal? Zamano. Family adaba mudee ma The making thank you. Winnie biqiltuu. Isha dabbii kenna himi. Osman taa'uuti wanta kaayadde. Maal yaadate? Adabbii. Ay maal tura dabbichi? Biqiltuu adabbii biraas adabuun fudhate bireetitti hedduun isa kabaja. Ay. Kai dhaabbadhu. Dhaabbadhu kai. Sambo dao. Numa dhaabbatta bakka waan biraatti kan barbaadu. Miskina wallahi. Manni kiyya kana geessi beeka adabbii kalammataa naa kennire. Manni kiyya kana geessi waan ta'eef akkatti nama ta'uu qabu. Jajjeetiin seena manni kiyya gaafan seena. Anis akkasuma wallahi rabbi nurraa jijjiiru bal'atti. Amiin. Lamaan baay'ee kuma tokko yoo arganne kuma lama ta'a please yoo dandeessan nu moosaa. Zamaan adabbii kalammataa naa kennu. Ajee walaloo tokko naa jedhe anaaf zammeedhaaf. Zammee. Wayye. Uno galan amma jedhe bakka kanatti dheessi jirtan. Yes. Gaafa jirtu bara na kabaji gadheen illee na kabajin gartamii qoba baay'inaa miti nuun. Mangistii koo. Level up goote level 29 galte gisee 30 galte illee narra galta. Yes. Thank you so much. Walaloo kamisii jedhu jaalalti siraa kana qabdu feeta narraa akkasii qabdu ni feeta. Namni keenya kun nam fadhaniisa. Si fedhu maaliif si feene si fedhani malee akka gaariitti si fedhan. Naxana fadhan. Zamaano. Walaloo najii walaloo zammeedhaaf zamaanodhaaf. Biqiltuu koo. Fakkeessuu dhiisaa mangistii. Ay ililisa digu taapa family na kuma sadi adabbii waan ta'eef kuma tokko sirratti dhagee. Zamaano. Ija hateensi ilaala sodaadhee maqaasi waamu jaalalli kee damma caala yaa damma koo damma daamu. Akka warqee warra najjoof shaakkisootti calaqqiste halkanuu dukkana keessaa fagootti mul'atta ifte. Fagoottan foolii kee quufa akka piizaaf bomboliino rabbumatu kennaa godhee badhaasa nuuf kenne siino. Family namni biraa illee takka namni biraa. Maitu lama, thank you so much. Namni biraa illee takka. Abu illee takka family. Walaloo rafunis. Entertainment wahin badne wahin badne. Family takka family. Osampani kannite thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you osampani kannite garu wahin. Thank you family. Sadin bayat okay? Bona ko. Amma dabiin balagir. Way entertainment di Family. Please okay? Ababo sa ditetu suni wani da walaloo da. Score, bro. Baay'ee namni nuun argite namni bashan si jala taa'ee nu jala nama ibba takka taa'ee takkanatti. Dhugaa baay'inaa miti. Wallahi baay'inaa. Kun walaloo dhammumaan jette mati walaloo kana argatteeti. Thank you so much. Maayituu lama warqii koo. Thank you so much. Rabbi si faa kennu kee. Naaf jiraadhu mangistii kiyya. Si waliin namni kamuu na sodaatti ni beeytaami. Abbaan fedhe na sodaatti barsi waliin. Ati jiraannan inni ullee na sodaata. Family takko bulinki. Bara kana ullee deemuu dandeettamu. Okay family. Namni hedduu. Maayituu lama kolonaa godha marti keessan. Miliyoonni tokko maal si godhu yoo sapportu sun. Zamaano. Namni akkasii jala jira sila.
Ibbator. Ibbato konna jira. Family hundi keessan kota mana kana follow godha. Hundi keessan ishee anas ni wayyaa. Zamaanoon dhukkee sirraa kaasa, okay? Summa wayyaa fe taarma qabdu san. An harman qabu. Hundumti keessan follow godha tulamaatiin. Hundumti keessan ishee yeroo hundumaa gaafa geema qabdanii support isin tolcha. Anatu challenge si hojjeta mayitu lama. Video haaraa si dalaga, okay? Guys, follow godha agartanii miti. Hey Oromoo follow na tolcha. Ani support isin tolcha jechuu jira. Hundi keessan tulama irra gattu qaatoo follow godha. Gartanii mi iskoorani na tabsiisaa jiru family. Marti keessan follow godhaan tulamaadha. Hundi keessan. Baay'ina miti. Yeah. Of course. By the way, jala kana leenci argachuuf an danda'an kana booda an geema jabdu, okay? Wambarii kana kursii takka bitadheetiin ringi laayitii bitadheetiin by the way silkii fitti bitadheetiin taa'aa jira. Ringi laayitiin bitadha. Dhugaa waaqayyo tulama. Ringi laayitiin. Enaare bar. Amma kan aaru walaloo bitte anis akkasuma jaaf walaloo. Never give up tasfaa naggoota obbolo. Way tasfaa. Sharkii kuma jaasanii. Awwa. Entertainment karaan deemu ture naan jette makiinaa ofii jette ergixanya ne. Disti. Ilaa nammoo ati Guys, follow godhaa marti keessan. biqiltuu sidaan nammoo ati dhuga baati. Way entertainment. Nama, by the way, geema har'aatiin itti bitachuun qaba. Ringi laayitii bitachuun qaba. Guys, ringi laayitii naa bitaa, okay? Tulama ringi laayitiin bitadha. Makiinaa naa bitaan. Warra miskiina. Meeqa doolaara ibbata kaas meeqa beektaa doolaara ibbata koyeni 25. Koyeni 25 kan qabu yoo naa kennita ringi laayitiin bitadha deemee birii 15. You have a glove bro. Tulama glove qabda. Kai 9 scoring 9 shaawarii gali zamaanu. Biqiltuu turtee egaa akkas goote. Eega akkam godhe? Reefuma dhiyoon turtee. Reefuma dhiyoon akkas godhe. Eme takka sirba nu sirbitaa lammaffaa walaloo ajaa'ibaa kana na faarsi akka gudiitti na faarsi. No, anaa miti. Biyya faarsi. Osoon deemu karaa ergamee warraa fakkaattiin ishee abaaboo birraa. Nin dhaqee yoo fuula ishee dura. Jalaa kaastee akka gubbatti na laalte. Deeme jetiyya dura wayisa keessaa muka muraa naan jette. Hiriyoota isheetti wajjinatti qofatte. Gaafa saniin aaree irraa garagale. Hin tuffanne hojii takkallee lukkuu bitee horsiise killee. Lukkuu horsiisuun koonaaf amata tokko. Kan hin killee hiruuf nama 11. Amma taraan ishee akkana naan jette. Gaafii jaalalaa ta'e tan bara dabartee keessi koo hubate maal sitti fakkaata yoo natti dhiyaatte. Ani hin danda'u sitti dhiyaachuu. Wusti ayaaganyum gammachuu arraba durii yaadachuu. Arraba durii si dhorkee gammachuu antam sadabanyaa inni goddaan ulachuu naan jette. Biqiltuu koo. Entertainment. Lapheen kee diwwi godhatte baritti fufi family please sadiin baay'ata waan ta'eetiif ishii. Dhugaa waaqayyo. Kan kee maallaqa walaloon tantee maallaqatti jedhadhaala. Geema har'aa zamaanoo. Habtaama safara kee jiru kootu giifti laadhaaf jedhanii ringi laayitiitiin banadha. Silkii ofitti ibseetiin silkii ta'u.